السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتك كينيا. أكو ما قدرت أنتي؟ السلام. كيف مامي؟ قاري. الحمد لله. نمني نم ربي جالته. نمني جيبون دندو. أكنا فكاتا سينسي جوار محمد والكبي والنياتي أكنا بلبلي أكنا فكاتا. لا كنا ما بلبلا. سينو راف نمني أكنا تريبتي ركتي جرا. Akana fakkaata. Tikeeta asii akkana namni bitatee qarshii 100 adaaltiidha. Qarshiin 50 ijoolleedha. Bifa saniin akkanatti namni seenaa jira. Anaa dhufu. Maayit. Eelaa bira jira. Wallahi waan sana beeku. Qaama miidiyaa kamiiti? WBC. Asuma naamtu. Zakin gitu sabi. WBC Akkuma agartan gaa seensi akkana fakkaata. Salaamu alaikum. Live irra jirta. Argadde durataa Ohio. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhayita. Guyyaan kun mee maali? Miirri sitti jiru mee? Guyyaan kun guyyaa jabaa, guyyaa senetarri Afrikaa guutuu biyya alaati biyya teenya keessaa ka'e armattuu dhufe Jawhar Mohammad isa simachuuf biyya tiyyatti eeguu dadhabee jaalala isaarraa kan ka'e. Inuma Ohio irraa sababa isaa achii ka'e armattuu dhufe. Obsuu dadhabee hageenni achi dhufu. Daawwattoota keenya. Maqaan isaa durataa jedhanii. Garbaalleen waliin qabsaa'onni hundi uummanni keenya Oromoo hunda isaa waliin isin salaamuuf isin waliin qooda fudhatuuf asitti argamee galata Rabbi ammoo warra birrii irraa dhibbaan seenanii ana firii naa kennan. Allahu akbar. Eega Ohio irraa dhuftemi doolaara dhibbame qabaasee dhufte keessumaa horate. Achitti qooda sii kennina jedhanii bakka naa kennanii kabajaan dhiyaadhee amma sanatti argamaa. Uummanni kiyya warri asirra arguu jiruuf warri dhaga'u jirullee gammannee gammadaa insha Allahu ta'ala bilisummaan itti baana waliin jirra. Haasofni keenya kun maayyuu nu jira asirratti dhaabammaa nagaa na jiraadha. Galatoomi. Aje assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bayi mami. Ana dhufu. Baga nagaan dhufte. Bayi mami. Gaarii. Seena deeyadha. Laayini gaa hordoftoota daawwattoota keenya hunnu akkana fakkaata. Kun amma bakka asirraa doolaara 100 tikkeeta bitatanii seenanii. Eegaa seenan booda immoo assalamu alaikum. Akkam. Wa alaikum salam. Bro. Akkam. Baga keeti. Baga jiraat. Bayi mami. Mirri as jiru miira addaati. It's amazing. Akkana fakkaata. Xiqqoo malee. Dhiira asiin naqaa jiran kabajaa dubartiitis asiin eegaa jiran dubartiin kophaa seenti dhiirti asiin seenti bifa kanaan akkasitti addaan fattashanii akkana naqaa jirra. Sikiritiin cimaadha. Fattashaan bifa kanaan deemaa jechuudha. Akka gaarii sakataa'oo akkana akka gaarii sakataa jirtanii well done. Akkana sakataa naqaa jiran. Hulsaak. Obbo Jamaal Ganamoo. Faallaa siyaasaa Jawaarillee qabaatu Jawaar dhaggeeffachuu dhufee jira Jamaal Ganamoo. Akkana fattashanii naqaa jiran. This is well organized. Thank you guys. Nama hukumta akkas hin daawwachaa jira. Anaa dhufuu jaanga Jawaarin. Thank you. Well done Oromo. This is isinirraa dhalachuudhaaf gammachuu qabna. Akkana gaa Oromoon nama Rabbi jaalatee wanni isa jibbaa hin jiru. Akkana kuni jaalala Haji Jawar Muhammad Tirsiisa. Akkana fattashnee naqaa jirra. Akkanatti maaliif just to make sure we are safe. Thank you.
Hey. Assalamu alaikum. How are you? Akam. Fayyumami. Maali jirtan? Fayyumami. Gaarii. Inshallah. Dubartiinis garanaan seenaa jirti. Akkasii gaa. Keessaa mee yeroo takka waan jiru isin beeksisna. Galmii galma guddaa kana akkuma agartanitti Master Hassan illeen itti gaafatamaa security ammaati. Namni itti gaafatamaa dhimma nagayaati wal qabatee itti gaafatummaadhaan dursee deemaa jiru. Master Hassan, assalamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Guyyaa kana mee maali dhaamsatti qabdu hawaasaaf nagayaa bakka kanaatii suuraaf? Yaa hawaasni keenya durirraa wal kabajuu beekaa, wal guddisuu beekaa. Sooma sana irraa aayine jechuun bifa gammachuutiin hayyuu isaanii simatanii dhageeffatanii waan isaan itti dhaaman gammachuudhaan akka itti deeman abdiin qaba. Aadaa teenya waan taateef. Well done. Yaa galatoomii. Guyyaa nagayaa Rabbi nu haa godhu. Amiin. Arraba Jawaaris damma Rabbi godhee kan Oromummaan itti tokkoom Rabbi nu haa godhu. Waalaikumsalam akkam jirtan? Galmii akkana fakkaata. Laalagaa guddina isaa fira nama 2,300 fuudhee jechuudha. Kuni amma ganaa guutee namni akka ala dhaabbatu abdiin qaba. This is galatooma. Waalaikumsalam akkam? Fayyumami. Gaarii. Galmii akkana fakkaata Oromoo. Muuziqaaleen deemaan jiru kuni kabaja hidhamtoota keenyaatii fi obboleeyyan keenya kan kun irraa kufe kan du'eef kabaja isaaniitiif jecha guyyaa irraan tanaa namni tokko illeen muuziqaa akka hin taphachiisne kabajaa uummata Oromoo nurraa kufaniif nurraa du'aniif kabajaa isaaniitiif jecha muuziqaan gaggeeffamaan jiru. Akkuma agartan backgroundiin callisaadha. Kuni obboleeyyan keenya kan duraa du'e kan kufeef kan hidhaa jiruuf kan guyyaarra ajjeefamaa jiruuf kabaja isaaniitiif osoo Oromoon gaddaa fi gadadoo keessa jiru guyyaan har'aa kun guyyaa caffaraatii miti, guyyaa wallisanii miti, guyyaa taphatanii miti, guyyaa Oromoo wal mari'atee gadda isaa ibsatee rakkoo isaa ittiin mari'atee furmaata ittiin waloonni waan jiruuf bifa kana jirra akkana gaa inshallah. So hawwootan keenya akkana fakkaatanii. Salaamu alaikum. Ana dhufu fayyaa keessanii gaarii. Baga waliin gammanne. Sheikh Safir, Sheikh Kota. Oh mashallah. Assalamu alaikum Sheikh Munir. Oh. Arra bakka kabajaa jaanii bakka illee naa qaba kun. Achi as qabatee. Sheikh Safir, assalamu alaikum. Baga nagaan dhuftan. Keessoonnis baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan isinilleen. Fadda. Abbootii amantii akkasumatti hooggantoota barsiisota ustaada akka ustaada Sabur ni beektan gaa qabsaa'aadha. Mee Sabur guyyaa kana wal qabatee maal jette? Wallahi guyyaan irraa guyyaa hedduu gammanne. Yes. Akkamitti akka jennee isin hin beeknu. Guyyaan irra guyyuma Rabbiin banu Israa'el Fir'aawun irraa najaa baase sanatti fakkaata. Gurbaan kun kan waggaa 3 dura asirraa deemee ni qabsaa'ee biyya dhaqee har'a iddoo akka dhaloota isaatti talaamadaatti kalaan Minisootatti deebi'ee nuti itti argamuudhaaf teenyee eegaa jirra. Hedduu gammachuu guddoon nu dhageema. Inshallah nu waliin gammachuu kana qotatanii jenna. Akkasii loo jiru gammachuu. Fadda inshallah Rabbi sunni na jiraatu. Galatooma isin jenna. Adeeroo shaamilleen dhufanii jiranii. Abbaan keenya haajiin as jiran. Bakka mataa isaanii ta'e tokko jira. Shaamil. Bakka sanii immoo baawwayti. Seensi Oromoo akkana fakkaata seenaa jirti Oromoon. Guyyaan kun guyyaa gammachuu, guyyaa tokkummaa, guyyaa araaraa, guyyaa gaddaa fi gadadoo teenya ittiin yaadannee rakkoo irraa barannee hawaasa keenya duratti deemuudhaan waan jiru mari'annee itti cimsinu jennee abdii qabna. So Oromoon gaa bakka jirtanii du'aa godhaa guyyaan kun gammachuudha Rabbi akka adda nu galchu kana isin kadhannaa wanni guddaan gaafannu san inshallah. Thank you very much. Ani asumarratti gabaabsa nageenyaa jiraadha. Galmi akkana fakkaata. Daa'imman tokkoffaa of bira qaba. Hooliin kun lakkoofsa namaatiin qabamee jira. Yoo namni gurguddaan dhufe daa'ima ofirratti qabullee dandeessanii sana keessatti beeka. Namni mana gurgurtaa gaafa deemu. Kan lammataa daa'imman please as keessa gadi. Teessoon kuni Once
kontiroolii daa'imman keessanii keessummoota adda addaatiif illee qabatamee jira. Addeen Jatamsaa, Addeen Tuufaa, Dr. Hussein illee as jiranii. Dr. Salaam alaikum. Dannaqis Obama. Gurbaan kun maqaan isaa tell us your name. Tiger jaanini. Bulchiinsa Minneapolis fiigaa jira. Yoo rabbi fedhe bakka Obama sanillee ni gaha jennee abdii qabna. Dhalataa Oromooti obboleettii teenya haadha teenya Rahima, or what is he known for? Your mom. My mom? She's What's the other name that she's known Zaini. for? Zaini. Zainiidhaan beekamti. Qabsooytuu qabsoo keessatti gahee guddaa bahaa jirtu. Gurbaa kana bareedaa kana asitti nuuf deessee kunnoo arraan tana qaama mootummaa Minisootaa keessatti dabaluudhaaf fiigaa jira. So Oromoon yeroo hunda gabbaatee waa kadhachuu osoo hin taane ilma kanaatillee kabooru gaafii gaafannu uummata keenyaaf asittis ta'e biyyattis ta'e rakkoo teenyaaf wanni jiru kankanaa kanaa nu qabdi ulfaadha isin jenna. Is there any message you want to give? Yeah, I'm looking forward to a good event. And talking with the professor here, and the future is bright for the Oromo people. Thank you very much. Thank you. Do you have any message for the youth? Shake for youth. Well, if you can plan on coming today, make sure to get here. There's still plenty of time, and we're going to be engaging youth a lot in the coming year, and they're already doing a fantastic job. So we all can learn from their example. Thank you very much. Dhufe. So kursiileen kunin kan reserve ta'ee qaama mootummaatiif, qaama hooggantootaatiif, hayyootaatiif nama hedduuf asitti kursii addaa qopheessanii akkasii gaanu qabaadha inshallah. Dr. Hussein waan jettanii jiraate. Oma wanti jiru guyyaa gammachuuti. Akkuma argitu dargaggeessi amma filannoodhaaf eegaa jira. Kun ijoollee keenyaafis hamilee guddaa ta'a. Amaanis achitti argita. Ijoolleen Oromoo akkanatti umurii kanaan sadarkaa akkana guddaa ta'e fiiguun isaanii hedduu namatti tola. Gama kaaniin ammoo qabsaa'onni Oromoodhaa kan dabarsanii uummata kanaaf qabsaa'aa turan as dhufanii wal dhufuu keenyaaf hedduu gammachuu qaba. Fuuldurri Oromoodhaa ifan jedhee yaada. Thank you very much. Ulfaadha gaa hawaasa Oromoo as keenya jira. Laala kalaas laayivii isin irraa dhaabuuf hin deema. Gara hojiitti dabruu qaba. Nageetti na jira.